gamtaan abbootii gadaa magaalaa Finfinneetti piroojeektii mootummaan naannoo Oromiyaa ijaarsaa jiru daawwate. Sagantaa daawwannaa kanarratti piroojeektiiwwan ijaaramaa jiran kunneen bu'aa qabsoo uummata keenyaa waan ta'eef kunuunsinee dhalootatti dabarsuu qabna jedhan. Hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Jamilaa Simbirruu gama isaaniitiin akka dubbatanitti daawwannaa kanarratti qaamoleen garaagaraa hirmaachuu isaanii ibsanii qaamoleen kunneen misoomaawwan mootummaan magaalichatti ijaarsisaa jiru beekee kunuunsuu fi bulchuu qaba jedhan. Daawwannaa kana keessattis kan daawwatan walitti qabdoota mana murtii aadaa ol dabarfannaa aanaalee hin jirani. Isaanis hojiin isaan hojjetanis as keessatti waliigalaan ilaalamuu danda'amee jira. Kanaaf walumaa galatti haqa irratti hojii hojjetamaa jiru. Bulchiinsa irratti waan uummata guddaa kana madaalu waan hojjetamaatii jiru. Uummanni kun biyya kana ijaarsa biyyaa keessatti abbootiin gadaa, haadholiin siinqee ijaarsi biyyaa iddoo guddaa qabanii jecha biyya kan duudhaa uummanni guddaan kun qabu sabni Oromoo qabu tiksanii eeganii asiin gahanii nuti ammoo isaan harkaa fuunee waan yeroon irra gahe waan addunyaan irra gahe bira akka dhaqqabuu danda'u guddina isaan qabatan sirna gadaa addunyaaf Oromoon kennaa guddaa gumaachee yuuniskootti galmaa'ee jira. Yuuniskootti galmaa'uun qofti galma ta'uu hin danda'u. Kanaaf utubaawwan dhaabbilee gurguddaa ijaarsa sirnaa irratti iddoo guddaa qaban hojjechuun xiyyeeffannaa guddaadhaan kan hojjetamaa jiru. Kanammoo manni keenya beekee hojii hojjetamaa jirus hubate hojiin kun gahaadha jennee osoo hin ta'in waan jalqabame akka beeku akka tumsu abbaas waan ta'eef akka kunuunsu akka bulchu. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee saganticha irratti argaman tokko tokkos piroojeektiiwwan ijaaramaa jiran kanneen itti gammadanii bu'aa qabsoo uummatichaa waan ta'eef kunuunsinee dhalootatti dabarsina jedhan. Ani wanni har'a daawwadhe akka ganama baanirraa jammare waa bal'aa agarree jechuudha. Masaraa mootummaa laallee OBN ka ijaarame laallee Oromoon amma mana murtii irra wayita geennu jechuudha. Mana murtii waliigalaa kanarratti wayita dhufnu waan bal'aa agarree jechuudha. Hojii guddaa akka hojjetamee fi biyyi tun illee akka abbaa biyyummaatitti biyyi abbaa argattee jirti jechuudha. Gola isaa ijaarate, teessoo ijaarate, mana ijaarate. Namni mana hin qabne malallee hin qabu. Biyya jechuun mana jechuun biyya. Uummanni isaa abbootiin gadaa, abbootiin siinqee, hoggansi Oromoo guutuun har'a kan daawwanne waan garaa nama nyaatu, waan kaleessa Oromoon kun itti dhabamee itti qabsaa'ee biraa hafe hanqatee nu agarree jechuudha. Waan nama gammachiisu, waan dhalootatti darbu, mana ofii qulqulleessanii, ijaaratanii, teessoo ofii tolfatanii, abbaa teessoo ta'anii, abbaa biyyaa ta'anii jijjiirama bal'atu argame. Waan nama gammachiisu, waan kalee qabsaa'eef guutuu isaa argatee jira jedhee yaadaan. Waan har'a ilaalle kuni Oromoon guyyaa irraa kana keessatti kan ofii kolaaletti dhaloota lammaffaa dhalatee jechuun nan barbaada. Tokko ni du'een ka'een jedha. Qabsoo uummata Oromoo irratti namoonni wareegamanii du'an irra jiraa isaanii agarre jechuudha. Maaliif uummanni Oromoo eessa ka'e akka gahe, eessa ka'e eessa akka gahe, uummanni Oromoo kaleessa cunqursaa hamaa keessa kan ture, misooma kana fakkaatu, piroojeektii kana fakkaatu, mana murtii irraa kaasee, maasaraa mootummaa irraa kaasee waan dinqee. Wallaahi wanni ijaaramaa jiru kun waan haalaan nama ajaa'ibsiisaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa haa ta'u mootummaan Itoophiyaadha. Waan gaarii dhaloota as deemuuf dabarsuudhaaf waan hedduu waan baay'ee akka hojjetaa jiru nama agarsiisa. Hamilee si jajjabeessa waan gaariidhaatu deemaa jira jechuudha. Ijaaramanni kun hedduu nu gammachiise keessaawuu OBNs ilaalle kan ammaan tana mana murtii kanaas ilaalle Oromoon dur akka beekamutti muka jalatti taa'ee waamura har'aan tana akka ammayyatti waajjira ammayyaa bareedaa kan yeroo wajji deemu tana dhaloota dhufuuf dabarsuudhaaf hojjetee yeroo tanaan gahuun hedduu waan nama gammachiisaati. Ani hedduu itti gammade jechuudha. Ani wanni har'a daawwadhe manni murtii waliigala Oromiyaa haala kanaan Finfinnee kalee Oromoo jibbitu keessatti ijaaramuun kun baay'ee itti gammadee jira. Baay'ee natti tolee jira. Asoo akka an laale kana namni hedduun dhufee laalee baay'ee kan nama gammachiisudha.